Tajaajilli mana kiristaanaa keenya daangaan ishee maali? Ani mana biyya keenya keessatti jechi hin jaalanne wayii jira. Yookaan immoo ideoloojiin hin jaalanne wayii. Na amaniitii wayii mana kiristaanaa hin beekan. Mana kiristaanaa isaan nama jedhaa dhugan isaan hin beekan jedheen fudhadhaan. Bulchiinsi tajaajilaaf mijataa ta'e mana kiristaanaa keenya keessatti akkamitti ijaaramuu danda'a? Ijaaramee jira moo maaf dhibame? Injiroote maaf dhibame? Furmaata akkamiimmoo kennamuu danda'a? Achi booddee sinodoosii ofii qabaatte, paatriyaarkii qabaatte, amma kunoo caasaa bal'aa qabdi, sinodoosii guddaa kana jira. Mana lubummaa waliigalaa jira. Manni lubummaa waliigalaa kutaalee garaagaraa qaba. Akka Yoonaas gubbaa jiru. Just akka Yoonaas keessoo jiru. Bakka murteessaa ta'ee jiru. Isa immoo hin rafu. Isaan immoo akkamittiin bahu? Kaan isaanii akka Yoonaasitti ixaan isa yuuxaatti. Qaamni olaanaan tokko yoo dogoggore, yoo bal'eesse, yoo kufee amantoota irraati maaltu eegama? Kanaaf rakkoon jalqabaa jechicharraa jechuudha. Rakkoon lammataa garuu dandeettii keenyarraa madda. Jesti ormumaaf waan laanne natti fakkaataanaan. Citi foonummaa kana, waa'ee fayyinaa kana warra amantaalee kaaniif keessumaa yookaan kaatolikiidha yookaan pirootestaantiidha laanneema nuti waanuma kun waan akka dirsaanii waanuma akka gallii kana duwwaa waan nuu kenname goonee yaadu namoonni tokko tokko. Kana qulqulleesse waan mana kiristaanaa bakka bu'u jechuu kan qabu qaama sanadha. Miidiyaaleen kana caalaa humna qaban kan biraa jiru garuu hojii kana kan hin hojjenne. Eega miidiyaa hojjechuu barbaade namni sun waan qajeelaa waan istiraatiijik ta'e laayikii fi koomentii sheerii kadhachuu osoo hin taane waan laayikii fi sheerii koomentii nama dirqamsiisu nuu fidaa. Nuti ofuma keenya iyyuu sheer goona. Isini warri miidiyaa sootiriyaa kan akka kana miidiyaalee baay'ee barbaanna jechuun televezyiinii duwwaa eegneen ta'u waan ta'eef. Yesus Kristos waaqayyoodha jettee tawaayidoon wangeelaan. Shima qabba kan ilma kan afur kullu waaqayyo tokkotti amiin amiin jalatamtoonni maatiin waaqayyo bakka garaagaraa ta'uudhaan sagantaalee Dhimbiibbaa keenya hordofaa kan jirtan nagaa waaqas jiraatan akkam jirtu akkam yoo nageessan akkam turtan amiin galanni waaqayyo haa ta'u akkuma beekamu yeroo darbee dhimmoota tajaajila mana kiristaanaaf dhimmoota tokko tokko jechuudhaan mata duree marii keenya barsiisaa keenya barsiisaa Dr. Katamaa Ijaara wajjin eegallee jirra. Egaa kutaa tokkoffaa keessatti hiika tajaajilaa mana kiristaanaa keenya maal akka inni ta'e keessumattuu tajaajila hafuuraa fi tajaajila hafuuraa kaasnee ilaallee turre akkasumattuu dhimmoota ijoo dhimmoota sanaa wajjin wal qabatan gaaffiiwwan muraasa kaasnee ilaallee turre kutaa kana keessatti immoo dhimmoota afaan kaasnee kan wajjin ilaalluta egaati kan har'aa itti fufuudhaaf barsiisaa keenya yaadni ani kaasuu barbaadu kan yeroo darbee irratti dabalee jechuudha. Tajaajilli mana kiristaanaa keenya daangaan ishee maali? Keessumattuu namoonni hedduun mana kiristaanaa keenya tajaajila ishee daangessu. Manni kiristaanaa jalqaba hundee irraa ta'e ishee wanti ishee daangessu hin jiru. Haa ta'uutii garuu namoonni hin daangessu waan ta'eedhaaf daangaan mana kiristaanaa keenya keessumattuu tajaajila mana kiristaanaa tajaajila hafuuraa kun daangaan isaa eessadha? Afaanidha. Tarii afaan daangessuu danda'a. Qoomoodhaan daanga'uu danda'a. Bakkaan daanga'uu danda'a. Dhimmoota kana aadaadhaanis ta'e daanga'uu hin danda'u. Sababiin isaa akkuma isa jalqaba irratti kaasne tajaajilli gaaffii sadhumaa irratti kaasne ture waan ta'eedhaaf isa kana wajjin ol qabsiisnee yoo hubanne daangaa mana kiristaanaa keenya yookaan tajaajila mana kiristaanaa keenya eessadha? Tole ulfaadha. Daangaan mana kiristaanaa eessa kan jedhu deebisuu fi eessa kan jedhu otoo manni kiristaanaa daangaa qabaatte eessaa jechuu dandeenya. Manni kiristaanaa daangaa hin qabdu. Kanaaf eessa jechuun hin ulfaata. Manni kiristaanaa daangaa qabdi yookaan daangaan ishee maalinni maybe Theological akka barumsa mana kiristaanaatti daangaan mana kiristaanaa dooguma isheeti. Tokkoof tokko daangaan mana kiristaanaa dooguma ishee duwwaadha. Mana kiristaanaa gaafa jennu samiirras lafarras kan jirtudha. Eega samiirras jiraattee lafarras jiraattee daangaan qabdu jechuudha. Otoo daangaa qabaatte addunyaa biyya lafaa kana waliin geesseetu samii dadhabdiishu. Amma garuu manni kiristaanaa addunyaa kanarraa darbitee samiirra yoo jirti. Yookaan ammoo raayyaan samiirra jiran
qulqulloonni ergamoota dabalatee warri samiirra jiran mana kiristaanaa keenya kana wajjin tokkummaa qabu, hidhata qabu, walooma qabnaa jennee amanna nuti. Hiika mana kiristaanaas akkasi. Manni kiristaanaa hundeen ishii yookaan immoo bakki ejjennaa ishii lafa kana gaafa ta'u fiixeen ishii immoo samiidha. Sababni isaa tokkoffaa warra addunyaa kana mo'atanii gara samiitti ol ba'anii samiirra jiraatan wajjin gamtaan yookaan obbolummaan tokkummaan jira waan ta'eef kadhannaa isaaniitiin araarsummaa isaaniitti amannee jirra waan ta'eef. Lammaffaa gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos lammata addunyaa kana dabarsuudhaaf addunyaa kana irratti murteessuudhaaf gaafa dhufu iyyuu warri samiirra jiran sun Waaqayyo wajjin dhufanii gamtaa tokko taana jennee amanna waan ta'eef. Manni kiristaanaa lafarras jirti samiirras jirti. Manni kiristaanaa samiirra jiraattu immoo lafarratti daangaa qabaachuu hin dandeessu. Nutu akkamitti yaanna? Daangessinee yaanna. Daangessinee yaanna. Ani mana biyya keenya keessatti jechi hin jaalanne wayii jira. Yookaan immoo ideoloojiin hin jaalanne wayii. Afaan Amaarinyaatiin Itoophiyaa የኦርቶዶክስ ደሴት ናት waan jedhamu. Manni biyyi Itoophiyaa kuni odola Ortodoksiiti jedhu namoonni baay'een. An bu'uurri isaa naaf hin galu. Tokko bu'uurri isaa naaf hin galu. Lammaffaa utuma bu'uura gaarii qabaatee iyyuu akkas jennee daangessuu hin qabnu. Odola eega ta'ee bar karaa hundumaa bishaantu marsee jira deemuun hin danda'amu jechuudha. Of daangessinirra jechuudha. Kana caalaa deemuu hin dandeenyu. Kana jechuun bar Ortodoksiin Keeniyaa keessa jiraachuu hin dandeessu hin jirtu. Ortodoksiin Somaaliyaa keessa, Jibuutii keessa, Sudaan keessa, Eertiraa keessa hin jirtu jechuu barbaanneetu moo dhaquun qabdu jechaa jirra moo waan namaan galle wayiidha. Ortodoksiin kanuma biyya Itoophiyaa duwwaadha. Boruuftaan immoo xiqqoo turree Ortodoksiin godinootuma yookaan immoo naannoleedhuma biyya kanaa keessaa bakka wayiitti yoo xiqqaate yookaan immoo hoo dhabame isa immoo keessaa baasnee kaanee daangaas butachuuf immoo jechi kun sirrii natti hin fakkaatu. Jechuun akka nama mana kiristaanaa hubatu tokkotti jechi kun gaarii miti. Ammoo akka gaariin hojjennillee nama daangessa. Manni kiristaanaa daangaa hin qabdu. Otoo daangaa qabaatte gooftaa Yesuus Kiristoos duuka bu'oota gaafa ergu, gaafa ajaju, gaafa hojiitti bobbaasu hanga handaara lafaatti deemaa hin jedhuun ture. Yerusaalem keessaa mana qabu, miti Maarqos fa'aa mana qabu, qeesaaniidha, waan nyaata waan dhugan achi qabu, namoonni isaan beekan achi jiru, warri isaan dhaggeeffachuu danda'an achi keessa jiru. Achi keessa itti tolee jiraatanii achuma keessa barsiisanii nama baay'ee cuuphanii Yerusaalem bakka gaarii sana duwwaa qulqulleessanii kiristaana gochuu danda'u ture. Gooftaan garuu asitti duwwaan dhaabbatina hanga handaara addunyaa kanaatti deemaa hanga handaara biyya lafaatti deemaa jedhee ni bara. Sana jechuun manni kiristaanaa akkasiin daangaa hin qabne. Daangaan mana kiristaanaa biyya lafaarratti handaaruma addunyaati jechuudha. Handaaruma addunyaati. Afaan daangaa hin ta'a. Akkamitti ta'a? Akkamitti ta'a? Tarii namoonni tokko afaan ittiin daangessan ni argamu waan ta'eedhaaf kanarra lafaan kanarra yoo tajaajilame akka habaarsaatti kanneen qasannee jiru fakkeenyaaf biyya keenya keessatti. Namoonni akkasii yoo jiraatanii na amaniitoo hiika mana kiristaanaa hin beekan. Mana kiristaanaa sana nama jedhaa dhugan isaan hin beekan jedheen fudhadhaan. Mana kiristaanaa afaanitti, mana kiristaanaa qomootti, mana kiristaanaa daangaa wayitti, laga wayitti daangessu yoo ta'e isaan mana kiristaanaa keessas hin jiran mana kiristaanaas hin beekan jedheen fudhadhaan. Maaliif jennaan bar mana kiristaanaa kan jennu kuni kakuu haaraa keessa jirra miti. Kakuu haaraa keessa jirra. Kakuu haaraa keessatti Waaqayyo gooftaanii kennaa hin safaramne kennaa jecha namaatiin illee himamuu hin dandeenye samiidhaati fidee ofuma isaa kenne bar. Kitaaba qulqulluu keessatti immoo jalqaba caqaseen ture. Dubartittiin biyya Samaariyaa sun Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 keessa kan jiru jechuudha. Gooftaan bishaan na obaasi jedhee miti gabaabsuudhaaf. Bishaan na obaasi jennaanii
Gaaffii gaafatte. Akkamitti ani nama Samaariyaa ta'e otoo hin jiru. Ati immoo Yihuudii taatee osoo jirtu akkamitti bishaan na biraa gaafattaa jettee gaaffii gaafatte. Gooftaan immoo maal jedhee deebise? Ilaa kennaa Waaqayyoo otoo beekte itti dabalee isa bishaan si gaafatu kana eenyu akka ta'e osoo beekte atu isa kadhattaa iyyuu jedheen. Isheen kennaa Waaqayyoo sana hin beektu. Maal jechuudha? Iyyasuus Kiristoos addunyaadhuma hundumaaf Samaariyaa, Galaatiyaa, Qorontos eenyu otoo hin jedhin hundumaaf kennaa ta'e hundumaaf hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu addunyaa kanaa dhabamsiisu jedhame isa cubbuu warra Yihuudaa dhabamsiisu hin jedhamne. Isa cubbuu warra Samaariyaa dhabamsiisu hin jedhamne. Isa cubbuu addunyaa kanaa dhabamsiisu jedhameetu maqaan Gooftaa kan waamame. Kanaaf inni Waaqa ta'ee osoo jiru Waaqayyo abbaan garuu addunyaa kanaaf hoolaa dhiifamaa godhee isa kenne waan ta'eedhaaf kennaa isa guddaan keenya isa. Kennaa kana warri hin hubanne qomoo lakkaa'u. Qomoo lakkaa'u warri kennaa kana hin beekne. Akkuma dubartittii kana jechuudha. Dubartittiin kun hin beektu Kiristoos hin hubanne. Dhufee afaan warra Yihuudii haasa'a yookaan ammoo loqoda isaanii qabataa. Uffata isaanii fakkaatu uffata. Maaloon isaa mul'anni isaa aadaan isaa waan sana calaqqisu kan warra Yihuudiiti. Isheen immoo nama Samaariyaati. Yihuudoonni fi Samaariyaan immoo waliin galanii. Kanaaf maal akkamitti bishaan na gaafattaa itti isheen hamma beekumsa isheetu ammas. Kiristoosin hin beektu jechuudha. Kanaaf ammas akkuma dubartii kana warri mana kiristaanaa afaaniin qomoodhaan maaloodhaan daangeessanii isaan Kiristoos hin beekan. Yookaan immoo Kiristoos gaafa wallaalan immoo maal akka ta'e beektaa? Manni kiristaanaa qaama Kiristoos waan taateef mana kiristaanaa beekuu hin danda'an. Namni Kiristoos hin hubanne, namni dubbii fayyinaa hin hubanne, namni Kiristoos Iyyasuus addunyaa kana hundumaaf hoolaa ta'ee beenyaa ta'ee biyya lafaatti dhufe abbaan isaa addunyaa kanaaf kenne ergama isaa hunduma hayyama abbaa isaa fi hayyama isaa kan hafuura qulqulluu raawwatee mirga abbaatti deebi'ee taa'e jedhee namni hin amanne Kiristoos hin beeku. Namni Kiristoos hin beekne immoo herrega kamiinuu mana kiristaanaa beekuu hin danda'u. Sababni isaa manni kiristaanaa qaama Kiristoos waan taateef. Namni barsiisaa guutamaa hin beekne darbee kophee barsiisaa guutamaa yookaan miila barsiisaa guutamaa yookaan rifeensa barsiisaa guutamaa hin beeku. Guutamaa iyyuu hin beeku waan ta'eef jechuudha. Kanaaf maal jechuufani? Namni mana kiristaanaa afaan Oromootiin yookaan afaan Gi'iziitiin yookaan afaan Tigreetiin afaan Amaarinyaatiin yookaan qomoo Oromootiin, qomoo Sumaaleetiin, qomoo Tigreetiin, qomoo Amaaraatiin, Goojjam, Gondar, Walloo, Shawaa, Wallaggaa jedhee namni mana kiristaanaa daangessuu barbaadu inni Kiristoosumatu isaaf hin ifne. Waaqayyoon hin beeku jechuudha. Namni Waaqayyoon hin beekne immoo mana kiristaanaa Waaqayyoo beeknaan irraan eegu. Ayyee barsiisaa keenya bifa bareedaa fi ifaa ta'eedhaan kan isin ibsitanii Waaqayyoo isin eebbisu sagalee jireenya isin dhageessisu. Asuma irratti gaaffiin addatti itti daballa jedhee yaadu akka hubannuudhaaf keessumatti iyyuu barbaachisummaa bulchiinsa mana kiristaanaa wajjin wanta inni kaasuu barbaadu. Egaa manni kiristaanaa keenya ergama fudhattee kaate qabdi jalqabarraa kaastee jechaadha. Ergama duukaa bu'ummaadha kan isheen fudhattee kaate. Innis immoo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duukaa buutatti himee jira. Kunis deemaatee hanga handaara lafaatti barsiisaa hundumaa duukaa buute koo taayisaa akka jedhu ergama duukaa bu'ummaadhaan inni lammafamu tajaajila afala mijeessuudha. Sirni caasaan bulchiinsa mana kiristaanaa keessatti kan hojjetamu jechaadha. Caasaan kun darbee tokko tokkotti immoo tajaajila mana kiristaanaatti Oromoo gufuu ta'u deebi'ee tajaajila waggaa dhorku tajaajila daangessu bakka tokko tokkotti ni argamu. Tariitii manni kiristaanaa jalqabarraa kaastee hundee isheerraa kaastee dogoggora hin qabdu. Kana irratti walii galan hundumtuu ni amanna. Haa ta'uutii garuu namoonni tokko tokko akkaataa caasaa ittiin fuudhanii deemanidha. Kanaaf dhimmoota kanaaf waggaa kaasnu bulchiinsi tajaajilaaf mijataa ta'e mana kiristaanaa keenya keessatti akkamitti ijaaramuu danda'a? Ijaaramee jira ammoo maaf dhibame? Injiroote maaf dhibame? Furmaata akkamiimmoo kennamuu danda'a? Tariitii gara fuulduraatti isinis caasaa mana kiristaanaa keessa jirtu waan ta'eedhaaf isa kana akkamitti dhuman keessumattuu yaada kana kan hin kaasuu barbaade yeroo tokko tokko yoo ilaalle namoota dhuunfaan socho'antu mana kiristaanaa caasaa mana kiristaanaa caalaa tajaajilanii argamu. Namoonni dhuunfaadhaan socho'an yeroo tajaajila mana kiristaanaa caasaadhaan waan ta'e bulchiinsa mana kiristaanaan taa'ee caalaa namoonni dhuunfaadhaan gaggeessan yookaan caalanii argamtu mul'ataa jira. Kanaaf isa kana akkamitti nuuf ibsuu dandeessu? Manni kiristaanaa caasaa bareedaa qabdi.
Caasaa baay'eedhaa qabdi. Guutuudha jechuudha miti. Caasichi waan ijaaramaa dhufeedha. Borus waan ijaaramuudha. Naaf jennaan manni kiristaanaa keenya akkuma beeknu waggoota 60 70 duubatti gaafa lakkoofte caasaa irraa kan hin qabdu turte. Hin qabdu turte. Phaaphaasii tokkicha isa biyya Gibxii irraa ixaadhaan nu ergamu wayiitiin hoogganamaa turre. Jaarraa 20 jechuudha. Jaarraa 20 guutuu. Ergasii adeemsanii manni kiristaanaa phaaphaasota qabaatte abbootii jechuudha warra biyya kana keessaa buruqan warra biyya kana keessaa ba'an achi booddee sinodoosii ofii qabaatte paatriyaarkii qabaatte amma kunoo caasaa bal'aa qabdi sinodoosii guddaa kana jira mana lubummaa waliigalaa jira manni lubummaa waliigalaa kutaalee garaagaraa qaba gaafa gadi buutu godinoota irratti kutaalee lallabaa jiru achi kutaalee yookaan immoo qajeelcha baay'ee jira. Jala aanaatti manni kiristaanaa hamma ardaatti yookaan immoo hamma aaxibiyaatti jechuudha. Caasaa qabdi. Isa bira darbeeyyuu akka mana kiristaanaa keenyatti abbaan gaabbii tokko lubni tokko ijoollee gaabbii qabaa inni iyyuu caasaa mana kiristaanaati. Inni caasaa mana kiristaanaati. Istiraakcharii isa xiqqaa isa dhumaatu isadha. Kanaaf caasaan kun baay'ee gaariidha. Garuu caasaan kun gahaa miti waan guddachaa gabbachaa deemudha. Otoo kun jiruu yeroo baay'ee rakkooleen ni uumamu. Yeroo baay'ee waliigalteen ni dhabama. Jeequmsi garaagaraa ni uumama. Kuni maaliif ta'e yoo jenne manni kiristaanaa bidiruutti fakkeeffamti. Bidiruutti fakkeeffamti. Bidiruun ammoo hojii isheetu galaana irra deemudha. Bidiruun daandii baaburaa irra deemtu hin jirtu. Bidiruun asfaaltii irra deemtu hin jirtu. Garagaanti irraa yookaan immoo koobilistoonni irra bidiruun hin deemtu. Bidiruun hojii ishee tokkoof tokko gaafa tolfamtu maal irra deemuu fi galaana irra deemuudha. Galaana irra deemti jechuudha. Galaana keessa immoo yeroo hundumaa dambalii jira. Bubbee jira, dambalii jira. Dambaliin immoo humni isaa guddaadha bidiritti raasa. Bidiruun bakka boqonnaa taateetti kitaaba qulqulluu keessaa ni beekna ishee bidiruu baranoo sana jechuudha. Bakka boqonnaa lubbuu qabeeyyii uumamoonni garaagaraa wal danda'anii keessa jiraataniiru. Guyyaa 150 fi sanaa ol keessa jiraataniiru. Wal danda'anii otoo waliin loliin bifa baay'ee nama dinquun hamma gugeenii afaan bofaa keessatti hanqaaquu ishee hanqaaqxee tursiifatutti gaheera. Ila jaalala guddaa waliigaltee guddaa. Bidiruun akkanas hin taati. Bidiruunii ishee raajichi Yoonaas ittiin deeme sanas immoo hin taati. Raajichi Yoonaas bidiruudhaan deemee karaan suni haaraa miti. Galaana sana duruma bidiruun deemaa turte. Yookaan immoo shufeeriin suni haaraa miti. Duruma ture. Guyyaa tokko garuu waan raajiin Yoonaas jedhamu dhufee achi keessa waan galeef raafamte namoonni achi keessa jiran hunduu iyyanii waaqa isaanitti boo'anii achi badiirra ba'aniiru. Gaafa maal ta'u? Gaafa Yoonaas achi keessa bahee gatamu. Al tokko namoonni bidiruu sanaaf hin barbaachisne keessoo jiru. Maaf jennaan ana baay'ee na dhiba raajii Yoonaas gaafa dubbisnu Yoonaas maallaqa ittiin deemu sana kaffalateetu keessoo galeedha yookaan immoo amma akka afaan namaatti gabbiinaa ta'uu danda'a. Kutaa addaa jira. Keessoo galee akka warra kaanii akka namoota taraas hin teenye bara. Keessoo galeetu galee immoo irra fe'e. Argitee ammas bidiruu keessa namoonni akkasii jiru. Namoonni akkasii immoo akkasiitti uummata ta'anii miti kan isaan jiran. Akka Yoonaas gubbaa jiru. Just akka Yoonaas keessoo jiru. Bakka murteessaa ta'e jiru. Isa immoo hin rafu. Warri kaan warri bidiruu sana keessa as jiran gaafa kaanii hunduu waaqa isaanii waamanii gaafa isaan wawwaatan gaafa isaan kadhatanii hin dhageenye iyyuu Yoonaas. Maaf jennaan keessoo jira. Keessoo jira. Booddee dhiibaniitu kaasan hirriba keessaa. Maal taate banneerraa hirriba keessaa ka'iitii dura immoo itti mee ture. Ati eenyonnaan maal itti meetu biyya isaatti hin himne garuu ani nama waaqatti amanuudha itti mee ture gaafa seenu jalqabu.
waaqatti amanatee turte waan ta'eef akka waaqa kee kadhadhu badaa jirraa jedhaniin. Gaarummaa Yoonaas natu balleessee jechuusaadha. Anaan nagattan malee bidiruun kun nagaan taatu akkasitti murteessuu barbaada. Qabxiileen gurguddaan amma dubbataa maaliin itti fakkaata. Bidiruu keessa namoota gosa garaagaraa jira. Namoota gosa garaagaraa kana keessa immoo namoonni hamoon jiru. Namoonni hamoon kan bidiruu nagaa dhoowwan jiru. Namoonni kun immoo kadhannaadhaaf qophii miti. Namoonni kun qalbii jijjiirrannaadhaaf qophii miti. Qalbii kan jijjiirratu amanaa isa daka jiru. Isa cubbuusaa amanu. Ani hin beeku waaqayyo warraa fagoon jedhee warra amantu gaabbii gala baay'isee. Namni ani qulqulluudha. Ani mana kiristaanaan gaggeessaa jira. An guddaadha. Ani phaaphaasiidha. Ani qoomoosiidha. Episkoopoosiidha. An qeesii guddaadha jedhanii ani lallabaa jedhanii warri waa'ee isaanii quban qabne. Yoonaas rafaa jiran? Warri rafaa jiran jiru. Otoo isaan achi keessa galanii rafaa jiran immoo bidiruun nagaa ta'uu hin dandeessu. Isaan achi keessa ba'uu qabu. Isaan immoo akkamittiin bahu? Kaan isaanii akka Yoonaasitti ixaan isayyuu ixaatti. Wanti gaarii ta'e namoonni Yoonaas wajjin turan namoota gaggaarii turan. Nagataa innaan lakkii ati nama waaqati waan taateef akkamitti garaa jabaannee si gannaa. Ixaa buufannaatii jedhan carraa buusnee oositti fuutee si gannaa jedhan. Ixaa baafatanii isumatti fuutee namoota baay'ee keessaa. Ixaatu ragaatti bahe. Achi booddee gatan. Waaqayyoon garraamummaan sala namoota akka Yoonaas gaggadhee kana akka isaan badanis hin barbaadu. Bidiruu keessaa baasa malee gatuu hin barbaadu. Qurxummii guddaa qopheessaaf akka isaan fayyan. Akka isaan fayyan malee akka isaan badaniif miti. Garuu maal jechuudha bidiruu sana keessa namoonni akka Yoonaas hamma ba'anitti bidiruun hin raafamti. Manni kiristaanaa kun bidiruudha. Bidiruun kan raafamtu tokko namoonni hamoon achi keessaa akka ba'aniif. Lammata immoo hojii waaqayyoo ibsuudhaaf. Kakuu haaraa keessas gaafa dhufne yeroo gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaarra deddeebi'ee barsiisaa ture ofiisaadhaa bishaan keessa yeroo deemus bidiruun raafamteerti. Lammata immoo oduma keessa jiruyyuu raafamteerti bidiruun. Otuma inni bidiruu keessa jirus raafamteerti. Lamaan kun maal agarsiisuudhaaf hojii waaqayyoo olaantummaasaa akka inni galaana dambalii bubbee akka inni abboomuu danda'u ibsuudhaaf. Maal jechuudhaaf hojii waaqayyoo ibsuudhaaf bidiruun raafamuu dandeessi. Yeroo hunda hammeenyaan raafamtu bidiruun kun. Kanaaf maal gochuu barbaachisa? Tokkoffaa namoonni akka Yoonaas warri keessoo galanii rafan kun guyyaa tokko akka isaan ba'an amanuun barbaachisaadha baay'isee. Barbaachisaadha. Namoonni akka Yoonaas jiru moo jiranii guutanii jiru. Keessumaa bara keenya. Yoonaas illee tokko ture tokkicha sun gatamnaan nagaa mataate bidiruun. Amma Yoonaasonni hedduu jiru baay'atanii kumaaf kitilan. Hamma isaan ba'anitti bidiruun sun nagaa argachuu hin dandeessu. Irraasu isaan bidiruu raasu morma ishii qabaniiru waan ta'eef jechuudha. Bakka qabanii raasan qabatanii jiru isaan. Kanaaf irraasu. Amma isaan raasanii keessaa ba'anitti bidiruun numa raafamti. Achi keessatti immoo nuti hojii waaqayyoo immoo dagachuu hin qabnu. Bidiruun hamma barbaadde yoo raafamte akka duuka bu'ootaa yaa gooftaa bidiruun kun raafamaa jirti. Galaanatti dhumuuf jirra akka ilu biraa jechuu barbaachisa. Waaqayyo gooftaan hin rafeedha gaafsan. Waaqni waaqa rafu miti. Tokko waan foon uffateef rafettiin jenna. Lammata akka isaan kadhataniif rafe jenna. Kadhatanii in ka'ee isin maaliif jeeqamtu isin hin amanne ammayyuu yommuu bitase wajjin jiraadha jedhee bidiruu sana yookaan ammoo dambalii sana ifatee tasgabbeesse. Hojii waaqayyoo kanaan argan. Ammas hojiin waaqayyoo gaafa bidiruun kun raafamtu in mul'ata. Waaqayyo gooftaan mana kiristaanaa guyyaama tokkollee qaama isaa waan taateef dagatiin beeku. In dagatu. Sababni isaa abbaan manaa gaariin haadha manaa gaarii isaan dagatu. Walitti dhufeenyi abbaa manaa fi haadha manaa walitti dhufeenya Kiristoos fi kan mana kiristaanaatti fakkeeffama waan ta'eef jechuudha. Manni kiristaanaa kun misirroo Kiristoos. Misirrichi immoo yeroo hundumaa ijji isaa gara misirroo isaati. Gara misirrittiiti. In jaalata waan ta'eef. Hireen isaa sheedha waan taateef. Kennaa sheeti waan ta'eef inni. Eegaa shees waan ta'eef jechuudha. Kanaaf waaqayyoon mana kiristaanaa kana amma barbaaddeyyuu yoo raafamtee hojiinsaa, harkisaa, irreensaa jira waan ta'eedhaa fi hamma waaqayyoon ka'ee Yoonaas hin baasee dambalii sana hamma tasgabbeessutti kadhachuun, eeguun, tasgabbaa'uun, abdii kutuu dhiisuun
barbaachisaadha malee manni kiristaanaa addunyaa kana keessatti inuma raafamti. Ayyee bifa bareedaa fi bifa ta'een kan nuuf kaastanii guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Dhaggeeffattoonni keenyas yaadota babbareedoodhaaf ergaa babbareedaa akkasuma hubattaa jirtan abdiin qaba. Egaa gaaffii keenya gara goolabaatti finnaati keessumatti yuuti amma du'aa caasaa fi bulchiinsa tajaajila mana kiristaanaa irratti yaada nuuf kaastee jirtu maaliif akka inni daangaa ta'e keessumattuu tajaajila mana kiristaanaadhaaf sababoota namoota akka Yoonas sirna sana irratti rafanii jiraniifidha. Caasaa sanatti rafanii jira waan ta'eef ifadha kun hundumaafuu. Kanaaf karaa bareedaa ta'e karaa namni hundumtuu tufachuu danda'u kan isiniif kaastanii as keessatti dhimma addatti dabaluu barbaadu kan immoo gaaffii addatti isiniif kaasuu barbaadu tokko yeroo tokko qaamonni olaanaarra jiran kun keessumattuu gaggeessitoonni qaama olaanaarra jiran kun ni dogoggoru. Sadarkaa seenaattis immoo yoo deebinee ilaalle turaniiru kanaan duras keessumattuu yooma fagootti dhiisni biyya Gibxii irratti Phaaphaasonni gara biyya keenyatti ergamaa turanitti even akka nama amantaa biraa amma ergamu yookaan immoo nama shakkii yaada biraa qabu fa'aa amma ergame biyya keenyatti illee akka naariyaame yaadonni sadarkaa seenaarra nuuf kaasanii jiru. Kanaaf amma qaamonni gubbaarra jiran sadarkaa Phaaphaasii irras haa ta'u Episkoopoosii haa ta'u barsiisaa haa ta'u lallabaas haa ta'u barsiisaa haa ta'u nama kamiyyuu haa ta'u dogoggoruu hin danda'a. Dhiyeenya kanas yoo ilaalle karaa sooshaal miidiyaa irratti yaadonni kaa'aa turanii fi namoota jeeqan hedduu hin jiraatu. Kana wajjin ol qabatee namoonni hedduun amma garee uumaniiti kan isaan jiran mana kiristaanaa keessatti namarratti kan isaan xiyyeeffatan jiran namoota hordofuu nama afaan bu'aniiti kan isaan jiranii. Egaa kun osoo ta'ee jiru qaamni olaanaan tokko yoo dogoggore yoo bal'eesse yoo kufee amantoota irraati maaltu eegama? Amantoonni yookaan kiristaanonni maal ta'uu qabu? Maal gochuu qabu? Gaheen kiristaanotaa maali? Nama sana ilaalanii nama sanatti dogoggora nama sanaa gara mana kiristaanaatti fiduumoo dogoggora mana olii gara mana kiristaanaatti fiduumoo namni sun akka dhuunfaatti akka dogoggoretti hubachuu qabu. Bifa kamiin hubachuu qabu isa jiru kana as baraan nuuf kaasaa barbaada. Bu'uurumarraa manni kiristaanaa gonkumaa illee dogoggortu. Dogoggortu sirrii mala. Gonkumaa amala ishee miti dogoggorri. Mana kiristaanaadhaaf dogoggorri amaluma ishee miti. Manni kiristaanaa dogoggortee hin beektu. Boruus hin dogoggortu. Sababni isaa maali? Jenneerra bar manni kiristaanaa qaama Kiristoos jenneerra. Kiristoos immoo gonka. Gonkummaa sa'uu gonkummaa qulqullootaa miti. Gonkummaa ergamootaa miti. Inni waaqa ergamootaa, waaqa qulqullootaa, waaqa tolootaa, wareegamtootaati waan ta'eef waaqa. Manni kiristaanaa kun galgalas ganamas kan isheen faarsitu Kiristoos, kan isheen lallabdu Kiristoos, kan isheen waaqessitu Kiristoos. Kan isheen qopheessitu fooniif dhiigni kan Kiristoos. Kan isheen qabdu taaboonni yookaan immoo bultumni Waaqayyoo kan maqaa Kiristoos. Kanaaf manni kiristaanaa dogoggorteen beektuu hin dogoggortullee. Namoonni mana kiristaanaa keessa jiran namoota gurguddaa jennurraa jalqabe dogoggoruu danda'u yeroo baay'ee dogoggoru. Seenaa keessatti kan biyya keenyaas haa ta'u kan biyyoota kan biraas haa ta'u seenaa mana kiristaanaa keessatti gaafa laallee abboonni baay'een dogoggoraniiru. Paatriyaarkiin baay'een dogoggoriiru. Mana kiristaanaa Ortodoksii duwwaa miti. Kan Kaatoolikiis, kan Pirootestaantis, kan biraas. Abbootiin gurguddoon gaggeessitoonni mana kiristaanaa warri dibata afuura qulqulluutiin dibaman hin dogoggoru. Namoota waan ta'aniif. Manni kiristaanaa garuu isaanii yookaan immoo isaaniin madaalamti gonkumaa illee hin ta'u. Manni kiristaanaa nama dhuunfaadhaan hin madaalamtu. Namni dhuunfaan suni kennaa mana kiristaanaa qabateetu mana kiristaanaa tajaajiluudhaaf akka nama tokkootti itti gaafatamummaa qaba. Bulchaadha, qondaala, abbaadha ta'uu danda'a. Manni kiristaanaa garuu baay'ee manni kiristaanaa gaafa jennu addunyaa afuurawaadha manni kiristaanaa. Not only physical, there is a spiritual world. Isheedha manni kiristaanaa. Waan mul'atu duwwaatti hin daangessinu mana kiristaanaa. Manni kiristaanaa kan jedhee hamma samiitti waan taateef sanaa olidha. Kanaaf namoonni dhuunfaan mana kiristaanaa keessa jiranii dogoggoruu danda'u. Abboota baay'ee ilaaluu dandeenya. Kitaabni qulqulluunis akka nutti himu namni tolaan tokko yeroo torba dogoggoree yookaan kufee yeroo torba ka'uu danda'a nuun jedhamti maal. Kufuu danda'a namni dogoggoruu danda'a, balleessuu danda'a, Waaqayyoo gaddisiisuu danda'a.
yookaan itti yaadee yookaan immoo tasa dogoggoree yookaan hojiidhaan yookaan barumsaan dogoggoruu danda'a namni. Maal beekuu barbaachisa gaaf kana? Tokkoffaa manni kiristaanaa sanaa ol akka taate hubachuu barbaachisa. Lammaffaa seenaa mana kiristaanaa keessatti kaleessas dheengaddas amma har'aatti seenaawwan akkasii irra deddeebiidhaan akka mudataa turanii fi borus akka itti fufan hubachuu barbaachisa. Eega kana goone hoo nuti waaqa hin dogoggorre qabna. Waaqa hin dogoggorre. Waaqa kwaalitiinsaa yookaan dandeettiinsaa yookaan humnisaa ogummaansaa gaarummaa fi arjummaansaa safaramuu hin dandeenye. Afaan namaatiin arraba namaatiin dubbatamee ibsamuu kan hin dandeenye waaqa guddaa qabna waan ta'eedhaa fi waaqa ija isaa mana kiristaanaa irraa hin buqqifanne qabna waan ta'eedhaa fi manni kiristaanaa namoota dogoggoran bira dabartee ni jiraatti. Namoota dogoggoran bira dabartee ni jiraatti. Kaleessa dheengaddaa abboonni baay'een mana kiristaanaa hoogganaa turan gaafa isaan kufan gaafa isaan dogoggoran manni kiristaanaa wajjin hin kufne manni kiristaanaa wajjin hin burkutoofne seenaan isaanii hin galmaa'a manni kiristaanaa immoo seenaa kan biraa itti fufti. Kanaafuu booruu shiftaanis waan akka kanaa itti fufa. Kana sirriitti beekuu barbaachisa. Lammaffaa maal hubachuun barbaachisa? Biyya lafaa kanarraa akkuma qulqulloonni jiran akkuma hafuurri qulqulluun jiru hafuura hamaa jira. Akkuma ergamoonni qulqullaa'oo jiran ergamoota xuraa'oo jiru. Hojiin ergamoota xuraa'oo kanaa maali? Waraana waraanuudha yookaan immoo loluudha. Lolli isaanii inni guddaan immoo warra jabaatan birattidha. Warra gurguddoo qoru. Warra kan waaqayyoo ta'uudhaaf qaqqaban. Warra addunyaa kana keessaa ba'uu ka'an. Warra hojiin isaanii isa inaafsisu wajjin lola daabiloos. Kanaaf abboota gurguddaa hin qoraa jechuudha. Kiristoosiin iyyuu dhaqee ganamaan qore waan ta'eef. Kiristoosiin ganama. Otoo inni wangeela lallabuu hin jalqabiin qore Kiristoosiin iyyuu. Kanaaf hin qoran abboota gurguddaa kan. Abboota gurguddaa Phaaphaasota, Episkooposota, Monoksoota, Luboota, Lallabdoota. Afurri hamaan diyaabiloos isaan hin qoru jechuu miti. Isaan iyyuu irra qora. Maaliif waan jabaataniif, waan guddaa ta'aniif jechuudha. Kanaaf qormaanni seexanaa, qormaanni hafuura hamaa akka jiru beekuu barbaachisaa jechuudha. Beekuu barbaachisa. Namni kana beeku immoo maal godha? Isiniin jedha kitaabni qulqulluun warra kufan osoo hin taane warra jabaatan fakkeenya godhadhaa nuun jedha. Kitaaba qulqulluu keessatti kufaatiin baay'ee jira. Kitaaba qulqulluu keessa tolummaanis baay'ee jira. Warri jabaatanii tolummaadhaan jiraatan waaqayyo bira turan gaggaariin jiru. Warri waaqayyoon gananii waan gadhee godhan namoonni baay'een jiru. Nuti kan fakkeenya godhannu warra gaggaarii warra cimanii dhaabbatan malee warra gitintiranii fi warra takaalamanii kufan miti. Kanaafuu yeroo hundumaa kiristaanni manni kiristaanaa gara warra jabaataniiti. Warra dhaabbatan san warra kufaniif immoo ni kadhatti manni kiristaanaa. Warra dogoggoran, warra sakaalaman, warra laafaniif yeroo hundumaa ni kadhatti ni kadhannaaf. Karaa kan biraatiin maybe waan barumsa kiristaanaatiin barumsa mana kiristaanaatiin wajji waan wal qabatu dogoggoroonni jiraachuu yookaan immoo dogoggora miti. Daayileemaan jiraachuu danda'a, shakkiin jiraachuu danda'a. Shakkiin kun eessaa madda sitti fakkaate? Tokkoffaa waan dubbatamu sanarraa madda. Tokko waan dubbatamu suni qabiyyeen isaa dogoggora hoo ta'e dogoggora. Jenna. Maaliif jennaani kitaabni qulqulluuni ani bu'uura isiniif kaa'eera. Namni hunduu kan danda'e warqiidhaan, kan danda'e meetiidhaan, kan danda'e mukaan, kan danda'e qorqorroodhaan bu'uura kanarratti ijaarrachuu hin danda'a. Bu'uura haaraa garuu bu'uuressuu hin dandeessanii. Sababni isaa isinii bu'uura fi hundee duuka bu'ootaa fayyadamarratti hundoofamtaniitu waan ta'eef nuun jedha. Bu'uura haaraa hoo ta'e dogoggoradhaa jenna. Isa manni kiristaanaa dogoggoraa jetti. Kanaaf rakkoon jalqabaa jechicharraa jechuudha. Rakkoon lammataa garuu dandeettii keenyarraa madda. Dandeettii keenyarraa hamma nuti beeknu irraa madda. Please. Barumsa mana kiristaanaa barannee fi irra jennee yaadna hoo ta'e nuti mana kiristaanaa hin beeknu. Dubbii fayyinaa keenya, dubbii namummaa kana, citii kiristaanummaa akka kiristoolojii kana, citii sillaasee kana, dubbii maaramii kana barannee irraa hin beekna waan haaraan hin dhufu jennee yaadna taanan
Kitaabni qulqulluun maal jedha? Miskiinota jechuun jedha. Gowwoota jechuudha. Homaan qabnu jechuudha. Beekumsi mana kiristaanaa akka galaanaati. Baay'ee bal'aadha. Kan kaleessa lallabamne har'a hoo lallabame har'a dhachuun hin danda'amu. Nutu kaleessa lallabuu dhiisne yookaan immoo lallabamuu dhiisne malee barumsichi jira. Barumsichi jira. Barumsi kuni raajii raajotaa hin faalleessu yoo ta'e, sirna ooritii hin faalleessu yoo ta'e, barumsa jecha Waaqayyo Gooftaa Yesuus Kiristoos ofii isaadhaa dubbate hin faalleessu yoo ta'e, lallaba duuka bu'ootaatiin faallaan deemu yoo ta'e, hiikaa hayyootaatiin faallaan deemu yoo ta'e, barumsi bal'aa jira. Gaafuma waan haaraa dhageenyee barumsa haaraa hin jennu. Nutu hin beeku malee amma namni makiinaa miidhagaa wayii keessa taa'ee hin beekne. Makiinaa bareedaa gatiinsaa guddaa ta'e wayii keessa taa'ee hin beeku amma fakkeenyaaf anaa jennuuti. Guyyaa tokko Finfinnee dhufee naannoo Boolee kanatti makiinaa miidhagaa wayii gaafan argi wayii makiinaan kun haaraadha jechuun qabu. Anaaf haaraadha malee makiinichi jira. Duruma anatu argee hin beeku. Anatu argee hin beeku. Anaaf haaraadha jechuudha. Kanaafuu barumsa mana kiristaanaa nuti baay'een keenya hin beeknu. Lammata sadaffaa immoo keessumaa ispeesifikalii waa'ee fayyinaatii fi waa'ee iccitii foonii akka Ortodoksiitti jechuukooti. Just ormumaaf waan laanni natti fakkaatanaan. Iccitii foonummaa kana waa'ee fayyinaa kana warra amantaalee kaaniif keessumaa yookaan kaatolikiidha yookaan protestaantiidha laanneema nuti waan kun waan akka dirsaanii waan akka gallii kana dubbaa waan nuu kenname goonee yaadu namoonni tokko tokko. Kuni dubbii fayyinaa irraa baay'ee fagoodha baay'ee. Baay'ee fagoodha. Bu'uurri mana kiristaanaa keenya burqaan qabsuura qulqullootaa, burqaan dirsaanaa, burqaan barreeffamoota garaagaraa, burqaan amantii yookaan amantaa abbootii, burqaan kitaaba qulqulleessaa, burqaan dinqii Yesuus, burqaan dinqii Maariyaamii hundi isaa kitaaba qulqulluudha. Kitaaba qulqulluu akka waan keessummaa godhanii taamira Maariyaamii duwwaa harka rukutanii galuu kan barbaadan namoonni kiristaanonni baay'ee jiru. Namoonni akkasii gaafa lallaba gadi fageenya qabu, iccitii foonii, iccitii fayyinaa, dubbii fayyinaa, iccitii sillaasee gaafa lallabamu dhageenyeen beeknu waan ta'eef haaraa ta'eetu abbaa baluun maal ta'a jennee gaafanna. Kuni rakkoo keenyadha jechuudha. Rakkoo keenyadha. Kanarraa madda waan ta'eef qabxiilee sadan kana tokkoffaa abboonni gurguddoon ni dogoggoru. Lammaffaa abboonni kun qormaata qoramu. Karaa barumsaatti gaafa dhufnu immoo yoo barumsichi dogoggora ta'e manni kiristaanaa dogoggora jetti. Yookaan garuu nutu wallaallee burjaajoofna malee barumsichi dogoggora miti. Akkasitti qabachuun nurraa eegama jechuudha. Asmaarraatiitu dabalamee kee jedhee yaadu jechuun yaadattuma bareedaadha akkasiin kaasaa jirtanii. Amma yeroo baay'ee namni tokko dogoggora. Gaafa namni tokko dogoggoru nama dhuunfaatu sana doosii ta'uu barbaada. Nama sana adabuu barbaada. Dogoggoraa kanas namni dhuunfaatu baasuu barbaada. Hanga ammaatti dhiyeenyatti namoonni baay'een gaafa dogoggoran waan hojjetanis qaamni taa'anii jirantti fakkaata. Qaamni sun garuu ibsa gahaa baasuu mana kiristaanaa bakka bu'ee gaafanni hojiirra oolchuu nagarre namoota dhuunfaatu karaa karaa waan ta'u. Dhimmoonni kun garuu gara fuulduraatti akkamiin nama sodaachisan. Inni nama sodaachisa. Inni nama sodaachisa. Amma dura maalan jedheera. Yoo barumsichi dogoggora ta'e manni kiristaanaa dogoggora jechuu qabdiin jedhe. Manni kiristaanaa qaama kana qoratee sirriidha sirrii miti jedhu qabdi. Maa inni gumii hayyoota liqaawwanti gubaa'ee kan jedhamu. Hojiinsaa akkanuma deemee wangeela lallabuun hojii isaa miti. Sigalee maallaqa sassaabuu mana kireessu miti hojiinsaa gumiin hayyootaa jechuudha. Gumiin hayyootaa hojiinsaa barumsa mana kiristaanaa eeguu fi eeguudha. Eeguu. Waan alaa dubbatamus gaafa barbaachisaa ta'e waan mana kiristaanaa miidhoo ta'e sirrii miti jechuu qaba. Meebii ofiisaadha jechuu baachuu danda'a. Sinoodoosii jira. Isaa ol jechuudha. Isaa ol. Waan akkanaa kana qoratee sinoodoosiidhaaf dhiyeessee sinodoosiin akka ibsa kennu. Abbootiin akka ibsa kennan gochuu danda'a. Yookaan immoo ofiisaadhaafis gochuu danda'a. Ofuma isaadhaafu. Waan kuni waan fakkeenyaaf kaleessaa haa jennuuti abbaan tokko tarii baaphaasii haa ta'uu, episkoopoosii haa ta'uu, monoksee haa ta'uu, lallabaa haa ta'uu, eenyumayyuu haa ta'u barumsa wayii barsiiseera. Namoonni sababoota armaan dura jenne sanarraa ka'anii iyyuu danda'u, wacuu danda'u.
TikTok irraa kan iyyuu Facebook irraa kan iyyuu kan nama baru baay'ee jira. Kaansaa si jecha odoo waan isaan galiniif. Kaansaa si abaara odoo waan isaan galiniif. Kana qulqulleessee waan mana kiristaanaa bakka bu'u jechuu kan qabu qaama sanadha. Guyyaama guyyaadhaan namni waan jedhee jechuu qabachaa hin jiru. Guyyaama guyyaadhaan miti. Dhimmoota meejer ta'an irratti dhimmoota kiristaanota burjaajessanii sochoosuu danda'an wayii irratti garuu akshinii fudhachuu kan qabu qulqulleessee bakka mana kiristaanaa waan bakka bu'u jechuu kan qabu gumii hayyootaati. Gumiin hayyootaa sun waa jechaa jiraa waa jechaa hin jiru. Maaliif waa jechaa hin jiru? Hin baramne. Lammata immoo ani gama tokkoon immoo waan dogoggora ta'e dogoggora jechuu qabu. Yoo dogoggora hin jenne garuu sirriidha jechuudha. Sirriitti fakkaatan callisan. Akkan jedheen fudhadha kaan maanoo callisanii ta'an isaan callisan ta'an barumsichi sirriidha. Waan akkasiis fakkaatee sababa yeroo irraa kan waan ta'aa jiru. Barumsichi sirriidha jedheen fudhadhaan. Ani jechuun amma maqaa namaa dha'uun barbaanne malee waan tibba kana deemaa jiru hin beekne miti nan beeka. Ani dhuunfaa kootti viyoo dhuunfaa koon qaba kuni sirriidha. Barumsi kun barsiifamuu nu qaba kanan jedhu nan qabaani. Hankooti kammin. Angaruu mana kiristaanaa bakka bu'uun nannuu qophaa kootti. Qaamni sanaaf taa'ee gumii hayyootaati jechuudha. Gumiin hayyootaa dhimmoota gurguddaa irratti waan barumsaa wajjin wal qabatan irratti ibsa kennuu waan dogoggora ta'e qajeelchuu kan qabu afaan duwwaadhaan miti barreeffamaan. Dhimmoota gurguddoo ishuuwwan gurguddoo dhimma mana barumsa mana kiristaanaa keenyaa waan ifa ta'uu qaban barreessee baasuu danda'u qabu. Gumiin hayyootaa afaan garaagaraatiin akka namaa galutti. Maaf jennaan rakkoo manni kiristaanaa rakkoo beekumsaa hin qabdu waan ta'eef rakkoo hiikaa hin qabdu waan ta'eef karaa baay'eedhaan hiikti jecha tokko waan ta'eef achirra dhaabbatee gumiin hayyootaa dhimmoota gurguddaa irratti waa jechuu qaba. Hoo waan jenne garuu yaaddoodha. Kan walii gallu wantoonni akkasii itti fufu. Naaf akka ta'e beektaa miidiyaatu baay'ee babal'achaa jira. Miidiyaan baay'ee babal'ataa jira. Miidiyaan immoo harka nama dhuunfaati kan jiru. Kanaaf yoo waan amma jenne kun meejarmentiin kun yoo fudhatamaa deemuu baate wantoonni burjaajiiwwan kun babal'achaa deemu. Maaf jennaan namni hin dubbataa, namni hin barreessaa, namni hin barsiisaa hin taa'u. Isa abbaan tokko barsiise, isa abbaan tokko dubbate, isa abbaan tokko jedhe barreesse immoo namni kan biraa kun eessaa dhufe haaraadha jedha waan kun itti fufaa jechuudha. Kanaaf qajeelchaa deemuu barbaachisaa. Manni kiristaanaa qabdii, safartuu qabdii. Daangaa barumsaa qabdi jalqaba jedhin jira bar daangaa mana kiristaanaa doogumaadhaan jedhame ture daangaan sun gaafa itti bu'ame manni kiristaanaa no jechuu qabdi lakkii jechuu qabdi. Yoo sun hin taane garuu maalirratti walii gallaa yaaddoon burjaajiin babal'achaa deemaa jechuudha. Kana irratti garuu namoonni miidiyaa dhuunfaa keenyaa qabnus namoonni baay'ee jiru miidiyaa irra kan oolan miidiyaa irra kan barsiisan kan lallaban miidiyaa kana dabalate miidiyaaleen hedduu jiru waan ta'eedhaa fi waan akkasii irratti abbootii gaafachaa hayyoota mariisisaa dhuunfaadhumaan iyyuu hamma qaamni amma jenne kun hamma waa qoratee akka dhaabbataatti hammas bahutti kaleessa galgala waa jedhameera miti waan sana hoo dhuguma nama burjaajessaa ta'e waan sana tasgabbeessaa deemu. Yoommoo karaa qaamolee faallaa or shakkitootaan warra mana kiristaanaa hin jaallaneen immoo wanti faallaan gaafaas darbatamus sana deebisaa deemuuni namoota dhuunfarraa isin eeggama. Dirqama liqaawwanti gubaa'ee duwwaa eeguun hin ta'u jechuu kooti. Garuu abbaan immoo gumii hayyootaati. Guddaa galatoma dhaggeeffattoota keenya eegaati wanta baay'ee akkasii hubachaa jirtan wanta baay'ee akkasii barachaa jirtan abdiin qaba amma gara xumuraatti dhufnee jirra dhumarratti carraa tokko kan isiniif kennu dooktar ergaa yookaan dhaamsa yoo qabaattan akka waliigalaatti yookaan immoo barumsa guyyaa kana keessatti akka gudunfaa nuuf ta'uudhaaf wanta kaasuu barbaadnu yoo jiraattan kaastanii nu gudunftanii sagantaa keenya xumuran. Yaada koo baay'ee isaa karaa garaagaraatiin waan ani ibsee natti fakkaata. Garuu amma as kan jirru istuudiyoon kun yookaan immoo kan miidiyaan kun miidiyaa Sootiriyaati. Kan obboloota yaada wal fakkaataa qabanii walitti dhuftanii ijaartanii hojii mana kiristaanaa miidiyaa kavareejii kennuu qabnattanii hojjetaa jirtu. Miidiyaaleen kana caalaa humna qaban kan biraa jiru garuu hojii kana kan hin hojjenne. Koontentii yookaan immoo qabiyyee qajeelaan qabanii
Guyyaadhanii waanuma dhufe awwaaruma kaasaa kan oolan miidiyaaleen baay'een jiru. YouTube'n baay'een jira. TikTokeroonni baay'een jiru. Warri ganama kaatedraala qulqulluu Sillaasee dhaqanii sa'aatii laaqanatti immoo Saaliita Maaramii dhaqanii achi sa'aatii 9tti immoo kunoo Burraayyuu dhaqanii booda immoo Sultaan dhaqanii warri footoo kaa'aa oolan warri laalaan hin jedhan ila suuraa kaaniitu maal laayiknaa gochuu jedhu galgala dhufanii. Andukuma waan na gaddisiisu fan. Miidiyaa qabachuu isaanii baay'ee jaallanna nuti. Yeroo tokko hin faarfatu, naxalaa uffatu sun baay'ee gaarii. Garuu eega miidiyaarratti hojjechuu barbaade namni sun waan qajeelaa, waan istiraatiijik ta'e, waan ce'uu danda'u. Hokkas ta'e ani waan fooloon gooneef waan laayikii kadhachuu iyyuu hin barbaachisu sana taanaan. Dhuguma obboloonni koo, obboleettiiwwan koo, gareewwanis, tiiktokeroota ta'a, yuutuubarootas ta'a, miidiyaa kan biraas qabaadha, feesbuukiin keessanis. Yoo miidiyaa irratti hojjechuu barbaaddan, laayikii fi koomentii, sheerii kadhachuu osoo hin taane, waan laayikii fi sheerii koomentii nama dirqamsiisu nuu fidaa. Nuti ofuma keenya iyyuu sheer goona. Ofuma keenya iyyuu. Ani waan ati suuraa kaateef waan an laayik godhuuf hin qabu. Eegalee anaafsi kan walitti nu fidu qabiyyee wayii jiraachuu qaba kan na gammachiisu. Mana koo taa'ee akkan sitti gammadu akkan si eebbisu kan na godhu jiraachuu qaba. Ati immoo eega kaameeraa fuuldura ooluu murteessite sana gochuu sirraa eeggama. Malee ati waanuma ati suuraa kaatee duwwaadhaa fi koppii liinkii naa godhi hin godhu. Kuni akka dhuunfaa koodha. Akka mana kiristaanatti garuu obboloonni keenya keessumaa warri Ortodoksii taatanii miidiyaa irra hojjettan adaraa Waaqayyoon an akka dhuunfaa kootti isaan qarabba. Waan mana kiristaanaa keessan bakka bu'u dhuunfaadhuma keessaniin iyyuu waan Ortodoksii gargaaru waan kabaja Ortodoksii ol kaasuu danda'u nuu fidaa nuu hojjedhaa isin hordofnaa isin jaallannaa laayikii goonaa sheerii goonaa koomentii goonaa nuyyuu barbaannee sheer goona isin nu kadhattanii miti. Dargaggoonni keenya asirratti nuu hojjedhaa. Oduu simbirtuu duwwaa nutti himuu miti. Namoota wal lolan wayii walitti fidanii wal ciisuu miti. Waan abbaan tokko jedhan keessaa kutanii maqaa nama sanaa balleessaa ooluu miti nuti barbaadaa jirru amma. Yoo abbaan sun yookaan immoo barsiisan sun yoo dogoggora isaanii ifatti barumsa mana kiristaanaatiin deeggaraatiin nutti hima hin fooyyofna hin baranna hin sirreeffanna yaada keenyaa fi beekumsa keenya. Yoo sirrii ta'ee deeggaraa nu biraan ga'a. Malee wal dhabdee namootaa, lola namootaa, komii namootaa duwwaa nutti hin facaasinaa, gurraan nu hin ga'inaa. Isa immoo kan na dinqona fidanii ka'aniitu malaayikii gochuu diddee naan jedhu mana bilbila kootiin as dhufanii jechuudha. Sirrii miti. Sirrii miti. Kanaaf isinii warri miidiyaa sootiriyaa kan akka kanaa miidiyaalee baay'ee barbaanna jechuun televezyiinii duwwaa eegnee hin ta'u waan ta'eef. Televezyiinii duwwaa eegnee hin ta'u. Barumti isaayyuu immoo bara televezyiinii miti waan ta'eef. Miti. Kanaaf miidiyaalee akka kanaa dargaggoota akka kanaa barbaanna. Waaqayyo gooftaan isin jabeessuu, isin eebbisuu qabiyyee gaggaarii irratti hundooftanii akka kanatti mana kiristaanaa wajjin dhaabattanii ba'aa mana kiristaanaa baattanii eebba mana kiristaanarraa argamu argachuudhaaf hojjettu waan ta'eedhaaf hojii keessa Waaqayyo gooftaan isiniif eebbisu ogummaa keessan isiniif baay'isuu ulfaadha.